Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Yuutuubiin waan tokko abdeet godhee jira. Egaa namoota baay'eedhaaf dhufeera. Namoota baay'eef immoo hin dhufne. Yeroo tokko tokko yuutuubiin ofuma isaatiin wanta abdeet godhu qaba. Isa kanaaf daqiiqaa muraasatti fayyadameen isinitti agarsiisa jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan naaf dhustuuf sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Chaanaaliin kan kootii kunoo isa kanaadha. Maqaa kanaan chaanaalonni baay'ee waan jiraniif yeroo baay'ee kanan isinitti agarsiisu jechuudha. Chaanaaliin kan kooti kunoo isa kanaadha jechuudha. Innaa isa kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana egaa chaanaalii keessa maaltu abdeet ta'e yookaas yuutuubiin maal abdeet godhe kan jedhudha kan isinitti agarsiisu. Barnoonni akkasii akkasiin bira ga'uuf jajjabinni keessan murteessaadha. Akkuma beekamu baay'ee chaanaalii barnootaa kana dhaggeeffachuun barbaaddani. Fakkeenyaaf wanta kaleessa hojjedhe tokko yookaas viidiyoon kaleessa gadhiise tokko isinitti agarsiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo baay'ee barbaachisaa ture. Garuu namoota meeqatu daawwate yoo isiniin jedhee namoota 8tu daawwate jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan chaanaalii barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu namoota reefu dhufaa jiraniif kunoo jala kaat argaa jirtu yoo ta'e kunoo namoota 5tu ilaalee jira. Egaa sabiskiraayibii gara 5,000tti siqaadha kanan qabu yaada. Garuu namoota muraasatu ilaalee jechuudha. Akka argaa jirtan kunoo namoota 5 qofaatu kan ilaalanii. Normaalii kanaaf viidiyoo baay'ee hojjechuun natti hin tolu yeroo baay'ee waan haaraa yoo dhufe illee hojjechuudhaaf baay'ee miira hin qabu. Maaliif daawwattoonni baay'een akkasumara viidiyoo barnootaa kana ilaaluun barbaadan waan ta'eef baay'ee chaanaalii hojjechuudhaaf hamilee hin qabu. Egaa namoonni baay'ees kanuma kanaaf kan isaan dhiisan jechuudha. Egaa yoo isinitti tole sheer gochuudhaan koomentii gochuudhaan viidiyoo ilaalaa. Kanaan alaa guyyaa manatti toleen akka nama tokkotti chaanaalii hojjedhaa jechuudha. Hirmaannaan keessan murteessaadha walumaa galatti jechuudha. Chaanaalii hojjechuudhaaf viidiyoo hojjechuudhaaf hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Egaa gara barnoota keenyaa guyyaa har'aatti yeroon deebi'u kallattiidhaan gara kiroomii keenyaa deemnetu yuutuub istiidiyoo keessa seenna. Yeroo yuutuub istiidiyoo keessa seennu egaa karaa kiroomii yuutuubii akkamitti akka seenanii beektu jedhee mayyaadha yoo hin beektan ta'e dudduubatti deebi'ee sitti agarsiisa. Dhuftanii maal jettu yuutuub istiidiyoo jettanii barreessitu. Yuutuub istiidiyoo jettanii erga barreessitanii booda bakka yuutuub istiidiyoo jettu kana kunoo bakka kana jechuudha. Al tokko quba keessaniin gadi qabdu jechuudha. Akkaataa kanaatiin gadi qabdu. Ergasii booda haala kanaan dhufa. Erga nakkeetti dhufee booda bakka kanaa tuqxu jechuudha. Open in new tab in group kan jettu kanarra al tokkoof quba keessaniin tuqxu jechuudha. Gaafa tuqxanii egaa jala kanatti wantoota baay'ee isinii fida. Isa keessaa gara dhumaarratti kun mallattoo yuutuubii argaa jirtudha yaada. Yookiin lamaanis sadii isinii fiduu danda'a akkuma asitti fayyadamtaniin jechuudha. Jala kaatti googil kan jedhee jiru kuni sababiin yeroo baay'eetti sesseenaa jiruudhaaf jedheeti kan inni akkas jechaa jiru jechuudha. An keessa yuutuub kan jedhu qofa isinii fiduu danda'a. Innaa isarratti okee jettu. Ergasii filannoonni kan keessan waan lama isinii fida. Tokko kana fida. Kana yoo filattani gara appilikeeshinii yuutuub istiidiyootti isin geessa jechuudha. Kanaaf isa jalaa kana filattu jechuudha kunoo. Isa jalaa kana filachuu qabdu. Maal jedhaa continue to studio kan jedhu kana filattu jechuudha. Isa gaafa filattan kallattiidhaan yuutuub istiidiyoo keessa isin galcha jechuudha. yuutuub istiidiyoo keessa kallattiidhaan gaafa isin galchu achi keessaa wantoonni haaraan gaafa gadhiifaman arguu dandeessu jechuudha. Egaa wantoonni haaraan gaafa gadhiifaman daashboordii erga tuqxanii booda wantoonni naannoo kanatti argan hundumtuu wantoota haaraadha jechuudha. Asirratti kan argaman kun wantoonni haaraan gaafa gadhiifamanii fuula kana qabatanii dhufu jechuudha. Fuula kanarratti mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti yuutuubiin abdeet godhu isa booda wanti siitingiin abdeet ta'u tokko bakka kanatti kan inni dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf niwus kan jedhu kanarraa seentanii yoo ilaaltan wantoota haaraa argachuu dandeessu. Egaa yuutuubiin maal abdeet godhee kan jedhutu gara barnoota keenyaatti gaafa deemnu ammaaf wanta sana dubbisee waan bira darbeef yeroo lammaffaa naaf fidaa hin jiru. Isa kanaaf garuma siitingii yookaas akkaataa itti sirreeffatan keessa seenee isitti agarsiisa.
Viidiyoo gaafa maxxansitan kana dura waanuma muraasa gugguuttanii darbitu. Waan xixiqqoo gugguuttanii darbitu jechuudha. Amma garuu akka sanatu hin taane yuutuubiin wanta haaraa fidee jira jechuudha. Namni kana dura viidiyoo maxxansee hin beekne maxxansuudhaaf baay'ee rakkachuu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon upload godhee sitti agarsiisa karaa YouTube Studio jechuudha. Viidiyoo tokkoon upload godhee sitti agarsiisa. Karaa lama sitti agarsiisa normaali. Ergan viidiyoo faayilaa koo keessa dhufee booda select faayiliin jedha. Isa booda faayil nan filadha. Ergan faayilii filadhee booda gara viidiyoo kootii san poost gochuu barbaadu keessa naqaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf normaali viidiyoo kana nan balleessa ammuma qofaafan poost godha waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo nama tokko poost godha jechuudha. Viidiyoo asirra jiru dileetiin godha waan ta'eef jechuudha. Viidiyichi normaali kan nama biraati. Garuu akkaataamatti intinee godhee sitti agarsiisuu barbaadeetani. Isa booda kun haala kanaan naa fida. Akkuma beekamu kanaan dura gaafa bakka kanatti isinii fidu taayitil kan jettu isinii fida. Taayitilii kana irratti wanti biraan hin jiru ture. Amma garuu waan biraa dabalee jira. Inni dabalees kunoo bakka kanatti AB testing kan jettu kan argaa jirtu jedhee yaada. AB testing argaa jirtu jedhee yaada kunoo ishee kana. Isheen kuni faayidaas qabdi tarii miidhaas qabaachuu dandeessi egaa. Ammaaf garuu faayidaa isaati kana isitti himuu barbaadu. Asitti mata duree waa'ee dhimma chaanaalii sanaatiin dubbadha jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedheetani chaanaalii barnootaan jedhaan fakkeenyaaf. Chaanaalii barnootaa. Ergan akkas jedhee barreesse booda AB kan jettu kanarraa al tokkoof tuqa. Gaafa al tokkoof tuqu maal naa fida? Taayitilii 3 naa fida jechuudha. 3 naa fida. Isaan sadanattuu barreeffachuu danda'a jechuudha. Akka filannootti. Yoon barbaade immoo as dabarfadhee kan taampinalii 3 hojjedhee akka filannootti irra kaa'uu danda'a jechuudha. Yoon barbaade immoo taayitiliis taampinaliis wal bukkeetti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kunoo dudduubaayis fuulduraayis dudduubaanis fuulduraayis jechuudha. Itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf jalqaba irratti taayitilii bichaadha qofa. Itti aansee taampinalii, itti aansee immoo taayitilii jechuudha. Taayitilii fi taampinalii. Innaa haalota kanaatiin itti gugguutaa jechuudha. Taampinalii dhimma viidiyoo kanaa wajjin wal qabatu tokko asittan hojjedha. Taampinalii dhimma viidiyoo kanaa wajjin wal qabatu ammas 2 asittan hojjedha. 3ffaa asittan hojjedha. Bifa isaa adda adda godhee jechuudha. Barreeffama isaallee adda adda godhee mata duree isaa jechuudha. Isa booda yuutuubiin barreeffama namoonni baay'ee jaallatan keessaa select godhee isinii fuudha jechuudha. Inni waan baay'ee gaariidha. Akkuma asitti chaanaalii barnootaa isiniin jedhee asitti immoo maalin jedha? Barumsa bareedaa fakkeenyaaf akkuma isiniif galuu fi barumsa bareedaan jedhaan. Barumsa bareedaa jedheen barreessa. Asitti immoo mee kottaa baradhaan jedha. Jedheen barreessa. Amma gaa'isa kana booda ergan xumure maalan godhaa? Set test kan jettu kanan al tokkoof tuqee gara oliitti deemeen seef godha jechuudha. Seef godheen keessaa ba'a. Seefin godha. Amma kunoo xumureera. Isa booda jala kanatti wantoonni kan biraan dabalamanii ni jiraatu. Innis auto generate kan jedhudha. Inni kun irra guddeessatti agasmaraa wanta AI wal qabatu yookaas artificial intelligence wal qabatudha. Ammatti dhimma kana keessan seenu garuu dhimmaan har'aa isiniif qabadhe dhimma taayitilii yookaas AB kan jedhu addisii dhufe sanaadha. Yoon barbaachisa ta'e kan auto generation kana yeroo biraa itti isiniif deebi'a jechuudha yoo fedha keessan ta'e. Ammatti garuu waa'ee dhimma AB testing taayitilii kanaadha. Innasa kanaaf haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Ergasii booda guyyaa muraasa booda select keessaa isiniif godhee keessaa isiniif fuudha jechuudha. Inniyyuu kan isiniif irra guddeessatti ilaalame jechuudha. Yoo barbaaddan immoo viidiyoo kana dura gadhiistan chaanaalii keessan keessa deemtanii edit gochuu dandeessu jechuudha. Chaanaalii keessan kana dura edit gootanii barreeffama mata duree 3tti godhachuu dandeessu jechuudha. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Waan gaaffii qabaattan yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Bye.